karoora koo keessaa maaliree sodaan koo ija koo si argee utuutti dhaabattu iddoo dadhabbii koo ergatii jiraattee karoora koo keessaa maaliree sodaan koo ija koo si argee utuutti dhaabattu Yesuus iddoo dadhabbii koo simannaa gaarii hangafaa marii simannaa gaarii hangafaa marii qabaataa biraa hin qabu harkisaan ittiin as dhufee caalcheedee darbuun danda'u si'innaa kaase lafaan kufee qabaataa namaa hin qabu harkisaan ittiin as dhufee caalcheedee darbuun danda'u si'innaa kaase lafaan kufee. Haleluuyaa. jechaati jette gaafasi isaamaa nama miiltoko shakkono si dabaladhe galmaanaan ga'a kaayyoko anoo yaaliin qabuus fixe dhaabachuudhaaf tuqa kaa'eera nama dhuunfatte ni hirkanne seenaa jalqabsiiseem karaa jechaati jette gaafasi isaamaa nama miiltoko shakko si dabaladhe galmaanaan ga'a kaayyoko anoo yaaliin qabuus fixe dhaabachuudhaaf tuqa kaa'eera nama dhuunfatte ni hirkanne seenaa jalqabsiiseem karaa. Haleluuyaa. ergatii jiraatte karoora koo keessaa maaliree sodaan koo ija koo si argee utuutti dhaabattu iddoo dadhabbii koo ergatii jiraatte karoora koo keessaa maaliree sodaan koo ija koo si argee Yesuus utuutti dhaabattu iddoo dadhabbii koo simannaa gaarii hangafaa marii simannaa gaarii hangafaa marii qabaataa biraa hin qabu harkisaan ittiin as dhufee caalcheedee darbuun danda'u si'innaa kaase lafaan kufe. Haleluuyaa. qabaataa ormaas hin qabani harkisaan ittiin as dhufee caalcheedee darbuun danda'u si'innaa kaase lafaan kufe. Haleluuyaa. argamaa jireenya kootati sirrattan bara dabarfadhe waan baay'ee taa'e madaaletanii boorii fi sansi kudhaammadhe irroo koo wajjin na jaallatte kaalessas lafa onaarratti hin bannee mallattaa'ee jira oolmaan kee keessa garaa kotti argamaa jireenya kootati sirrattan bara dabarfadhe waa baay'ee taa'e madaaletanii boorii fi sansi kudhaammadhe irroo koo wajjin na jaallatte kaalessas lafa onaarratti hin bannee mallattaa'ee jira oolmaan kee gola garaa kotti dubbachuuf yeroo nuun hangahu tilmaamuu sammuun koon danda'u gartaa'ee jecha kan filadhu maal jedheen garaa kee ciibsadhu dubbachuuf yeroo nuun hangahu tilmaamuuf sammuun koon danda'u gartaa'ee jecha kan filadhu maal jedheen garaa kee ciibsadhu. Haleluuyaa. Yesuus geetaa no. Haleluuyaa. ሼር godha ammallee akkuma boleettii koo ሼር godha isinillee giruuppii 5 giruuppii 10tti akkuma ishee giruuppii 11tti ሼር goote isheeni ሼር godha namootaa fi ሼር godha si'a tokko rifadhaati daqiiqaa tokko ሼር godha eebbifama ulfaadha ሼር godha. yaanni
yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira gooftaa gatiidhaan na bitattee jaalala guddaas na jaallattee si'achi eenyuu addaan nuun baasu kanaaf oduun diinaan naasisu 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 yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira waaqayyo yaanni kee anarraa jira gooftaa gatiidhaan na bitattee jaalala guddaas na jaallattee si'achi eenyuu addaan nuun baasu kanaaf oduun diinaan naasisu 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 aanon dhiisu dorgommii ko amma fuudhutti gonfoo ko amma handaara lafaatti handhugaa baatu gooftaatti aanon dhiisu dorgommii ko amma fuudhutti gonfoo ko amma handaara lafaatti handhugaa baatu gooftaatti doorsisaa diinaan sodaadhu Yesuus gachaana kooti dukkanis yennaa jiraate Yesuus naaf ifa kooti ifa kooti ifa kooti ifa kooti anaaf Yesuus ifa kooti yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira yaanni kee anarraa jira gooftaa gatiidhaan na bitattee jaalala guddaas na jaallattee si'achi eenyuu addaan nuun baasu kanaaf oduun diinaan naasisu 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 haleluuyaa. Ayyee sinaa ibbisu waaqayyo tole yeroo keenya eeggachuudhaaf warruma dhufe duukaa gara sagalee waaqayyoo waliin barachuutti hin darbina yoo isinitti tole yoo isiniif danda'ame yoo isinii mijate sheer godhaa ammallee itti fufaati sheer godhaa namootaafillee namoota dhuunfaafillee giruuppiittillee sheer godhaa namoonni dhufanii dhaggeeffataniiti. Galgala kana waaqayyo gooftaan dubbii nutti dubbatu qaba namoonni isinii mijatee toora kanarra turtan galgala kana waan addaa tokko jireenya keessan keessatti in your Christianity life jireenya kiristaanummaa keessan keessatti waan haaraa tokko hin barattu dabalattu jedheetan amana sababiin isaa afurri qulqulluu yeroo hundumaa waan haaraa nutti dubbata yeroo hundumaa waan haaraa nuuf qaba sagalee haaraa nuuf qaba kanaaf gara dubbii waaqayyoottan darbaa ammallee akka isinitti dhaga'amaa jiru si'a tokko naa beeksisaa dubbii waaqayyoo dubbisuufan jedha dubbii waaqayyoon dubbisa akka isinitti dhaga'amaa jiru sagaleen kiyyaa akka isinitti dhaga'amaa jiru naa barreessaa naafiroom kaasaa boontuu garramuu namootaan argaa jiru asirratti ayyaantuu namoota boontuu caalii namoota baay'eedha kan seenaa jirtanii kanaaf warri toora kanarra jirtan akka isinitti ammas sagaleen kiyya dhaga'amaa jiru naa barreessaa sheer godhaa tokkicha naa barreessaa konneekshiniin keenyallee nu haa gadhiisuuti sheer godhaa si'a tokko naa barreessaa akka isinitti dhaga'amaa jiru wow thank you ishi thank you galatooma sheer godhaa na dhaggeeffadhaa waaqayyo sinaa eebbisu sagalee waaqayyoo keessaatiin iddoo tokko dubbisaa isa dura garuu akka waaqayyo dubbisaa galgala kana nutti dubbatuu fi waaqayyoon kadhannaa walii wajjin iddoo jirtanitti na wajjin waaqayyoon kadhadhaa gooftaa Yesuus amanamaaf tolaa
guddaa gooftaa keenyaa baay'isnee si galateeffannaa waa'ee gargaarsa kee waa'ee eegumsa kee waa'ee gocha kee hundumaa sakaraa hundumaa waan hundumaatti haala hundumaa keessatti nu gargaartee galgala kanaan nu geesseef galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati jabaadha, ati jaalala, ati waaqayyoodha, maqaan kee haa ulfaatu. Yaa abbaa keenyaa tu si galateeffannu si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kunoo galgala kana ati karaa kamiyyuu dubbii kee dubbatta. Haalli kamiyyuu dubbii kee sin daangessu yaa waaqayyo gooftaa. Galaanni sin daangessu, fageenyi sin daangessu yaa waaqayyo gooftaa. Qilleensi sin daangessu, halkaniif guyyaan sin daangessu. Iddoo kamittiyyuu sagalee kee dubbachuudhaaf yaa waaqayyo ati danda'aadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kunoo galgala kana dubbii kee dhaga'uudhaaf jirra. Toora kanaan dhaloota taa'anii yaa waaqayyo gooftaa dubbii kee dhaga'uudhaaf amma kallattii kanaan sagalee kana dhaga'aa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee inni nama jiraachisu inni nagaa namaa laatu be Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana bira haa ga'u. Iddoo isaan jiran biyya isaan jiranitti galgala kana sagaleen kee itti haa dubbatamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee jireenya namaa haaressa. Sagaleen kee nagaa namaaf laata. Sagaleen kee aaragalfii namaaf laata. Sagaleen kee jireenya namaaf boqonnaa laata. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana kan dhagaan galgala kanaa booddee jireenyi isaanii haa geeddaramu. Jireenyi isaanii haa haareffamu. Karaa hundumaa waan haaraatti haa darban. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ila amma sagalee kee dhageenyu sagalee kee barannu kana yaa hafuura qulqulluutti nu barsiisi. Barsiisaa dhugaa beekaa guddaa inni taate maqaa Yesuusiin hafuura qulqulluu nu barsiisi. Sirraa barannaa maqaa keen jalqabneerra hamma xumuraatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Gara dubbii waaqayyootti darbina. Dhiifama soorii. Sagalee waaqayyoo keessaatii wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 sagalee jiru sagalee isin baay'ee beektan dhageessanii isinitti dubbatamee dubbifattanii lallabdanii isinitti lallabamee kan beektan sanarraa jalqabnaa. Sagalee waaqayyoo Maatiyos 7 warri dhaga'aa jirtan illee asirratti illee barreessaa. Wangeela Maatiyos 7 barreessaa asirratti namoota kaaniif illee warra haaraa dhufaa jiranii fi barreessaa. Maatiyos 7 akkas jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa sagalee kana. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbalas rukkutaa isiniif hin banama. Haleluuyaa. Yesuustu sagalee kana ofii isaatii dubbata. Kun sagalee gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatedha. Yesuus itti fufeedha. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukkutaa isiniif hin banama. Lakkoofsa 8 irratti kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus in argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Irran deebi'a. Si'a tokko sagalee kana na dhaggeeffadha. Yesuus itti fufeedha. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus in argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Isaaniin jedhe. Haleluuyaa. Yesuustu bartoota isaatti dubbii kana dubbata. Maqaan waaqayyoo keenyaa haa eebbifamu. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo itti foon uffatee biyya lafaarra deddeebi'ee nama guutuu waaqa guutuu ture. Yeroo itti dubbii kana bartoota isaa barsiisaa ture. Yeroo itti saba bal'aas barsiiseera. Bartoota isaas barsiiseera. Nama tokkottis lallabeera. Nama 5,000 sanaa olittis lallabeera. Namoota 12ttis waldaa kiristaanattis biyya garaagaraa keessa deeme. Yerusaalem keessa, Samaariyaa keessa, Qifirnaahom keessa deeme. Biyyoota garaagaraa keessa naanna'ee Yihuudaa keessa deeme. Iddoo garaagaraa deeme. Gaaratti ol ba'ee, lagatti gadi bu'ee, mana qulqullummaa keessatti iddoo garaagaraatti wangeela mootummaa waaqayyoo barsiisaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Kiristoos kaayyoon ijoo inni gara biyya lafaa kana dhufee yeroo dhufetti mootummaa waaqayyoo babal'isuudhaaf wantoota gurguddoo paartii sadiitti wantoonni gooftaan Yesuus Kiristoos amma biyya lafaarra turetti hojjete hojii wangeelaa inni hojjete paartii sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa mootummaa waaqayyoo barsiisaa ture. Isa guddaa barsiisa irratti yeroo isaa bal'aa fudhate dhoksaa mootummaa waaqayyoo barsiisaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos. In barsiisa ture. Inni kan biraan immoo wangeela lallabaa ture. Sagalee misiraachoo lallabaa ture. Warra dhukkubsatan hiikaa ture. Lallaba wangeelaa lallabaa ture. Sagalee misiraachoo himaa ture. Abdiin akka jiru himaa ture. Jireenya akka jiru himaa ture. Barsiisadha, lallabadha.
inni sadeeffaan immoo fayyisaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos. Hojii fayyinaa hojjetaa ture. Paartii gurguddaa kana sadanitti qoonnee ilaaluu dandeenya waan gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo itti biyya lafaarra turetti hojjetaa ture jechuudha. Waggaa 33 ji'a 6 biyya lafaarra ture keessaati waggaa 3 ji'a 6 yeroo itti tajaajila isaa kennetti waggaa 30 booddee gara tajaajila isaatti guutummaatti yeroo darbu waggoota 3 ji'a 6 kana gidduutti gooftaan Yesuus Kiristoos wantoota gurguddaa kana sadan hojjetaa ture jechuudha. Keessumaa bal'inaani waggoota 3 ji'a 6 keessaati biyya Qifirnaahom jedhamtu magaalaa Qifirnaahom jedhamtu keessatti ji'oota 9 oliif taa'eeti yeroo inni itti hojii bal'inaan hojjetaa ture jechuudha. Magaalota garaagaraa iddoo garaagaraa deemaa ture keessaati achitti yeroo isaa bal'aa invest godheeti gooftaan Yesuus Kiristoos barumsa bal'aa, lallaba bal'aa, fayyina bal'aa dhalootaaf sabaaf laataa ture. Mootummaa Waaqayyoo babal'isaa ture. Sagalee misiraachoo himaa ture jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti egaa bartootatti iddoo kanatti kan inni dubbatu bartoota isaa 12tti sagalee kana dubbata. Gara mata duree kootti isin dabarsuuf hin jedha. Introduction isaa isinitti himaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kadhadhaa isiniif hin kennamaadha. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 kanarratti waa'ee dhimmanii kadhachuudha. Mata dureen iddoo kanarra jiru inni wangeelarra jiru jechuudha. Kan irratti ilaallu isiniif hin kenna. Yesuus ofii isaatii itti fufeeti bartoota isaatii kadhadhaa isiniif hin kennamaadha. Kadhadhaa isiniif hin kennamaadha. Barbaadaa immoo hin argattu jedhe. Mattaazzaznoo. Kun ajaja kennaafii jira. Kun abboommii kennaafii jira. Isaan abboomaa jira jechuudha. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala morokkotaa isiniif hin banamaa jedhe. Halleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf kan kadhatu hundinuu hin fudhataa jedhe. Kan kadhatu maal ta'a? Hin fudhata. Kan barbaadu immoo hin argataa jedhe. Balbala kan rukkutuufis hin banamaa jedhe. So kadhachuun, barbaaduun, rukkutuun dirqama keenya jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf galgala kana erga gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaa akka kanatti barsiiseeti dubbii gabaabaa tokko jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti kan baay'ee nu barbaachisu keessumaa especially in special case in our century yeroo bara keenya amma keessa jirru kana keessatti jaarraa amma keessa jirru kanatti dhaloonni baay'een wangeela hin dhaga'u, dhaloonni baay'een hin waaqeffatu, dhaloota baay'eedhaaf hin kakatama, dhaloota baay'eedhaaf waan baay'een hin jedhama. Garuu inni nuti dhageenyu, inni nuti barbaannu, inni Waaqayyo nuuf kakate, inni Waaqayyo nuuf yaade, inni nuti immoo argachuu barbaannu sun maaliif harka keenya hin galu? Maaliif isa barbaannu dhabna? Mata duree keenya wanta barbaannu maaliif dhabne? Yookiin wanta barbaannu maaliif dhabna? Wanta barbaachisaa ta'e maaliif dhabna? Jireenya kiristaanummaa keessatti maaliif wanta barbaannu dhabna yookiin wanta barbaachisaa ta'e maaliif dhabna kan jedhu mata duree kanarra dhaabanneeti qabxii muraasa walii wajjin ilaalla. Yesuus gooftaadha. Namoonni qabachuun isinii mijatu yoo qabattan baay'ee dhumanatti tola. Ofii keessan duwwaa futuu hin taane bor dhaloota kan biraallee waldaa keessa jirtan, biyya keessa jirtan, iddoo jirtanitti dhaloota kan biraallee keessumaa bara kana keessa kun ijoo dubbii keenyaati. Namni baay'een waaqeffannaan dhaqaa, waldaa hin dhaqaa, kakuun dhaga'a, sagaleen dhaga'a, ergaa hin dhaga'a, macaafan dubbifataa, hin lallaban barsiisa. Garuu namni baay'een komataadha. Namni baay'een Waaqayyo irratti gungumaa yaa'a. Namni baay'een Waaqayyoon komachaa yaa'a. Kanaaf wanta barbaadu nama baay'eetti dhabee Waaqayyo irraallee yaada isaa kaasa. Dudduuba yaada. Dudduuba mucucaata. Garuu aniifati wanta barbaannu maaliif akka dhabne dhoksaasaa galgala kana Hafuurri Qulqulluu waan nu barsiisa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Wanta barbaannu maaliif dhabna? Wanta barbaachisaa ta'e maaliif dhabna? Kan jedhu qabxii tokkoffaa kadhachuu waan dhiifneef dhabna. Warri isinii mijatu qabadhaa. Kadhachuu waan dhiifneef wanta barbaannu hin dhabna. Wanta barbaachisaa ta'e hin dhabna. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Haleluuyaa. Isinitti akka dhaga'amaa jiru ammallee naaf beeskisaa lakkoofsa tokko barreessaa. Isinitti warri dhaga'amaa jiru. Warri dhaga'aa jirtan sagalee kana namoonni dhaga'aa jirtan mee lakkoofsa tokko naa barreessaa. Lakkoofsa tokko barreessaa. Warri dhaga'aa jirtan, warri isinitti dhaga'amaa jiru. Namoonni dhaggeeffataa hordofaa jirtan, warri sagaleen kun isin bira ga'aa jiru. Lakkoofsa tokko katabaa. Koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa. Yoo isinitti tole immoo sheer godhaa giruuppiitti namootaa fi lakkoofsa tokko barreessaa. Namoonni dhaga'aa jirtan, namoonni sagalee kun isin bira ga'aa jiru, namoonni na dhaga'aa jirtan lakkoofsa tokko barreessaa. Sinaa eebbisu Waaqayyo. አንድ ቁጥር ጻፉልኝ።
warri isinitti dhaga'amaa jiru lakkoofsa tokko barreessaa. Maal akkamittiin dagatu akkamiin irraanfatama gaarummaan atanaaf goote gargaarsi bara ijoollummaa na keessaan baduu matuma hin dagatamu matuma na keessaan baduu matuma hin dagatamu matuma na keessaan baduu matuma. Maal akkamittiin dagatu akkamiin irraanfatama gaarummaan atanaaf goote gargaarsi bara ijoollummaa na keessaan baduu matuma hin dagatamu matuma na keessaan baduu matuma. Lakkoofsa tokko barreessaa warri dhaggeeffataa warri dhaga'aa jirtan isinitti dhaga'amaa kan jiru sagaleen kun. Haleluuyaa, Iyesuus gooftaadha. Namoonni sagalee kan dhaga'aa jirtan lakkoofsa tokko barreessaa. Oolmaa keessa kam dubbadhee isa kaamirraa tarure jecha naa waakkachiiseera sammuu koo keessaa hiriire tuttuqee na dudubbisa halkan hirriba koo keessa guyyaa sootoon karaa deemu na dhaabee na haasofsiisa niin ibsu kaa jechi danda'e jaalaltinni kan kee addumaa eenyuttanii si fakkeessaree haadha moo abbaanan si tilmaama. Haleluuyaa. Kanaaf wanta barbaannu maaliif dhabnaa kan jedhu keessaati qabxii tokkoffaa kadhachuu waan dhiifneef dhabna. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiifneef, Waaqayyoon kadhachuu waan adda kunneef, Waaqayyoon kadhachuu waan dadhabneef wanta barbaannu hin dhabna. Wanta nu barbaachisu hin dhabna yeroo baay'ee. Kanaa wajjin wal qabatee luqqisii isiniif kennaa sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa isin irraatii sagalee kana cimsuu sagalee kana wajjin wal fakkaatu argachuu dandeessan. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 qabachuu dandeessu. Akkuma kana Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 qabachuu dandeessu. Warri isinii mijatu qabadhaa. Maatiyos 7:7. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 illee qabadhaa. Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 23 hanga 24 illee qabadhaa. Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 23 hanga 24 illee qabachuu dandeessu warri isinii mijatu jechuudha. Keessumaa kan Yaaqoob boqonnaa 4 Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kan jiru mee dhaqeen dubbisa sagalee Waaqayyoo. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 sagalee jiru dhaqeen dubbisa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha ila. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2ti. Waa kajeeltu malee hin qabaattan, waan namaa hawwitanii ajjeesuuf hin kaatu, garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qocholtu, nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon edhala. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdaniidha. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdani. Waaqayyoon haa gargaaru. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 sagalee kan hidhattanii argattu. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdaniidha. Kanaaf namni tokko erga Gooftaan Yesuus Kiristoos Maatewos 7:7 iddoo dura dubbisne irratti kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama erga Gooftaan Yesuus Kiristoos jedhe kadhachuun dirqama, barbaaduun dirqama, balbala rukutuun isa cufamaa ta'e dirqama, kan banu immoo harka Waaqayyooti, kan kennu immoo harka Waaqayyooti, kan deebisu immoo harka Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ammallee akka isinitti dhaga'amaa jiru baruun barbaada. Lakkoofsa tokko naa barreessaa warri isinitti dhaga'amaa jiru sagaleen kun.
boontuu geetinnet faaya dhagaamaa jira ayyee eebbifama dhagaamaa jira taanaan eebbifama sinaa eebbisu gaaddisaa eebbifame ayyee gaaddisaa waawwayyaa welkaam baga nagaan dhufte dhagaamaa jira taanaan ittiin fufa qabxii tokkoffaarra geenyeerraa wanta barbaannu maaliif dhabna wanta barbaannu jireenya keenya keessatti kiristaanummaa keenya keessatti adeemsa keenya keessatti bara keenya keessatti wanta barbaannu dhalli namaa fedhiin namaa daangaa hin qabu baay'ee fedhiin namaa daangaa miti namni yeroo kamiyyuu waa barbaadu hin dhiisu namni yeroo kamiyyuu itti fufee inuma barbaada yeroo kamiyyuu namni wanta barbaachisaa ta'e inuma hawwa inuma dheebota inuma barbaadas garuu sadarkaadhuma geenya irratti wanta barbaannu fayyina barbaanne nagaa barbaanne milkaa'ina barbaanne eebba barbaanne hojii barbaanne guddina barbaanne ulfina barbaanne maaliif dhabna maaliif isa barbaannu argachuu dadhabna maaliif isa barbaannu akka barbaannetti argachuu dadhabna maaliif qabachuu dadhabna maaliif bira ga'uu dadhabna maaliif yeroo hundumaa hawwii ta'a maaliif yeroo hundumaa dheebuu ta'a maaliif yeroo hundumaa hawwiidhaan barri keenya dhuma isa jedhu qabxiiwwan muraasa waliin ilaalla inni jalqabaa kadhachuu waan dhiifneef jenneerraa egaa kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabachuu dadhabdaniidha sagaleen waaqayyoo wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdaniidha waaqayyo sinaa eebbisu qabxii lammaffaattan darba gaggabaabsinaasaa irratti baay'ee naasa'u yoo danda'ame sheer godhaa giruuppii 5 giruuppii 10tti gaaddoo sheer godhaa kuma kana faaya boontuu sheer godhaa warri toora kanarraa dhaggeeffataa warri jirtan waaqayyo sinaa eebbisu giruuppii 5 giruuppii 10tti sheer godhaati baay'ina giruuppiitti sheer gootanillee as jalatti barreessaa warri kaanillee sheeraa godhaniiti waaqayyo sinaa eebbisu namoonni gochaa jirtanis jirtu kanaaf lammaffaa irratti wanta barbaannu maaliif dhabna kan jedhu isa dursuuf dursa kennuu waan dhiisneef isa dursuuf dursa kennuu waan dhiifneef wanta barbaannu hin dhabna qabadhaa warri isinii mijatu sagalee kana isa dursuuf dursa kennuu waan dhiifneef wanta barbaannu hin dhabna wanta nu barbaachisu hin dhabna waan waaqayyo irraa barbaannu hin dhabna jireenya keenya keessatti kiristaanummaa keenya keessatti bara keenya keessatti adeemsa keenya keessatti guyyoota keenya keessatti wanta barbaachisaa ta'e maaliif dhabna isa dursuuf dursa kennuu gaafa dhiifnu isa duraa fuunee duuba gaafa oolchinu isa fuulduraa immoo fuunee isa dudduubaa immoo fuunee gaafa fuuldura oolchinu gaafa wal dabarsinu waaqayyo amma nuti sirreessinutti nu eega waaqayyo amma nuti toora galchinutti nu eega kana wajji wal qabatee Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraati sagalee kana wajji wal fakkaatu dhaxxanii argachuu dandeessu Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa duraan dursitaniidha sagaleen waaqayyo iddoo sanatti duraan dursitanii mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessan hidhaa'edha haaleluuyaa Iyesuus gooftaadha duraan dursitanii kee hullumaas qaddimaachuu waan hundumaa dursitanii mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessan hidha kana booddee wanti barbaachisaa ta'e hundumtuu isiniif hin kennamaadha maqaan waaqayyoo ulfaatu haaleluuyaa siif kennama siifiyyuu wanti barbaachisu siif kennama ati waaqayyo irra ija kee kaawwadhu malee namarraa ija kee kaasi haala keerraa ija kee kaasi humna keerraa barumsa keerraa dandeettii keerraa wantoota jiradhame yaadamu sanarraa ija kee kaasiiti gara waaqayyoo ilaali malee waaqayyo wanta barbaachisu akkasumaan sii kenna isatti dadhabde miti isatti itti laffaate miti isatti itti dafqite miti isatti itti buutee baate saname waaqayyo gaafati mootummaa isaatti yaada kee hiitu gaafati qajeelummaa yaaddu waaqayyo immoo wanta barbaachisaa ta'e fide akka badhaasaatti harka kee hin galcha loodaa namaa kirraabaa diiyaaboos haaleluuyaa wanta barbaachisaa ta'e wanta siif barbaachisu wanta waaqayyoon itti si galateeffachiisu waaqayyo akkasumattuu fidee si badhaasa waaqayyo akkasumattuu jireenya keef hin kenna sii mijeessa waaqayyo toora sii galcha waaqayyo hojii kee toora sii galcha gaafas jireenya kee toora sii galcha waaqayyo gaafas haaleluuyaa haala kee toora sii galcha waaqayyo gaafas eebbifame duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidha kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama yes isaa eebbisu gaaddisaa kun asirra nuu kaa'ee rabboleessi keenya duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyo iddoo yaadni namaa jirutti qalbiin namaa hidhamaa waan ta'eef duraan dursitanii makiinaa barbaadaan jenne duraan dursitanii gaa'ela gaarii barbaadaan jenne mana barbaadaan jenne hojii barbaadaan jenne maal barbaadaan jenne ulfina beekumsa beekamtii barbaadaan jenne mootummaa waaqayyo qajeelummaa mootummaa waaqayyo mootummaa qajeelummaati waan ta'eef mootummaa waaqayyo mootummaa qajeelaadha waan ta'eef duraan dursitanii yaada keessan isarra kaawwadha
isa abdii keessan ta'e, isa galma keessan galgalaa ta'e, waa'ee isaa yaada. Yeroo raftan, yeroo kaatan, yeroo hundumaa hojii qajeelaa gochuudhaaf wal dorgoma jedha sagaleen Waaqayyoo. Phaawulosis waan gaarii gochuudhaaf wal dorgomaadha. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa waan ta'eef waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaada. Mootummaa Waaqayyoo gaafa yaaddan immoo hojii qajeelaa hojjettu, hojii gaarii hojjettu. Abdiin keessan isa aduu olii, isa baraabaraa ta'uu sanatu isinii mul'ata. Gaafa sana biyya lafaarra immoo kan isin ittiin jiraattan hundumtu jira silayyuu waan ta'eef isiniif kennama. ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf yaa obboloota ko har'a wantoota aduu gadii kanarra yaada keenya keenyeet yeroo baay'ee Waaqayyoon daganna. Wanta aduu gadii kanatti yaada keenya hidhaa oolla. Bayyaqanu all the time yeroo hundumaa waa'ee dhuma aduu gadii kana nu rakkisaa oola. Isuma kana yaadna kiristaana tokkoof garuu kiristaana hagga taatee jirtutti, kiristaana amma taatee jirtutti yeroo hundumaa gooftaatti gammaduu qabda. Yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu qabda. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa'edha. Rakkina immoo obsaadha. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa'edha. Haleluuyaa. Roomee 12 sagalee kana beektu. Abdii qabdanitti gammada. Abdiin keenya isa aduu gadii miti. Abdiin keenya isa aduu oliidha. Abdiin keenya isa baraabaraati. Abdiin keenya deebi'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Loodaa namaa janaamaashiya. Haleluuyaa. Abdiin keenya isa Waaqayyo nuuf kakate. Isa gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'een dhufee sin fudhadha dhaqeen iddoo isiniif qopheessa. Iddoodhuma jiraadhu akka isin jiraattaniif, anaa waliin akka isin jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadha. Isa ni jedhedha. Abdiin kiristaanotaa ni caala. Isa lafa kanarraa miti. Isa lafa kanarraa akkuma nama tokkotti jiraachuu waan qabnuuf nu jiraachisa Waaqayyo. Hin jiraanna. Waaqayyoon qabna hin jiraanna. Waaqayyoon amanannaan hin jiraanna. Qallaan no. Hin danda'ama Waaqayyoon amanannaan. Hin danda'ama Waaqayyootti hirkannaan. Barris yoo ulfaate, haallis yoo ulfaate, ol ka'ee gadi yoo bu'e, Waaqayyo si wajjin taanaan ati inuma jiraatta. Miknyaatuun jiraachifataa qabda. Kanaaf jiraachuudhaaf baay'eedhuma yaada kee halkanii guyyaa irriba dhabdee buutee baatee cannaqamteef miti. Yesuusiin qabattee, Yesuusiin amanattee, Yesuusitti hirkatteennaan ትኖራለሽ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ደግሞ ኤልሻዳይ አምላክ ነው። ሁሉ ቻይ እግዚአብሔር ነው። ሰበበ ከናፊ isa dursuuf dursa kennu waan dhiifnuuf yeroo baay'ee Waaqayyo ammanuti yaada keenya sirreeffan, ammanuti adeemsa keenya, amanannaa keenya sirreeffannutti nu eega Waaqayyo. Hin tura Waaqayyo. Waan nurraa barbaadu qaba waan ta'eef Waaqayyo. Akkuma nuti waan isarraa barbaadnu qabnu, Waaqayyos waan nurraa barbaadu qaba. Isaaf jiraachuu keenya barbaada Waaqayyo. Isaaf abboomamuu keenya barbaada Waaqayyo. Sinaa eebbisu gooftaan. Warri sagalee kana dhagaa jirtan eebbifama. Sinaa eebbisu Waaqayyo. Waan nurraa barbaadu qaba Waaqayyos. Isa kabajuu keenya hin barbaada. Isa dhaga'uu keenya hin barbaada. Isa kadhachuu keenya hin barbaada. Isaaf abboomamuu keenya hin barbaada. Daandii keenya isa duukaa godhachuu keenya hin barbaada. Ija keenya isarra kaawwachuu keenya hin barbaada. Kana nurraa barbaada Waaqayyo. Isa duwwaa waaqessuu keenya hin barbaada. Garaa guutuu amanuu keenya hin barbaada. Ammasitti nu eega Waaqayyo. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Garaa walaalammiidhaan amma deemtutti, miila lamaan amma deemtutti, yaada lamaan amma deemtutti waan barbaaddu Waaqayyo bira argachuun kabbaanno. Sababiin isaa Waaqayyo warra isa amanataniif amanamaadha. Waaqayyo warra isa abdataniif amanamaadha. Waaqayyo warra garaa isaanii guutuu isa barbaaddataniif waan isaan barbaadan hin godha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf isa dursuuf dursa kennuu qabna. Wanta barbaannu argachuudhaaf jechuudha. The third one, sadeeffaa. Wanta barbaannu maaliif dhabna kan jedhu qabxii sadeeffaa. Yeroo Waaqayyoo eeguu dadhabnee dhabna. Yeroo Waaqayyoo eeguu waan dadhabnee fi wanta barbaannu hin dhabna yeroo baay'ee. Wanta barbaachisaa ta'es hin dhabna. Haleluuyaa. Sagalee kanaa wajjin wal qabatus lallaba boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii dubbifachuu dandeessu. Lallaba boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Wanti hundumtuu yeroo qaba jedha sagaleen Waaqayyo. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Wanti aduu gadii hundumtuu yeroo qaba. ሁሉም ጊዜ አለው። ሃሌሉያ። ቦኡን የሮ ቀባ፣ ኮልፉ የሮ ቀባ፣ ገዱ የሮ ቀባ፣ ገመዱ የሮ ቀባ፣ ከዳቹ የሮ ቀባ፣ አርገቹ የሮ ቀባ፣ ኦብሱ የሮ ቀባ፣ ጅራቹ የሮ ቀባ፣ ዱኡ የሮ ቀባ፣ ፈጫሱ የሮ ቀባ፣ ሃሙን የሮ ቀባ። ኢሳ ኢሚማኒ ነራ ፈጫስቱ አሩ ማርገተሚቲ
የእግዚአብሔር ጊዜን ጠብቄ yeroo waaqayyoo eegdeet argatta. Harruma gaafa boossu harruma maaliifan hin argadhu. Harruma maaliif waaqayyo akkas naan godhanne yeroo baay'ee waaqayyo wajjin kirikirii galla. Waaqayyo wajjin falmii galla. Waaqayyo wajjin wallaansoo dhaqna. Iyesuus gooftaa. Isa gaddaa facaasne, isa imimmaan hin facaasne garuu yeroo nuti itti galataan immoo sassaabbannu jira. Yeroo nuti itti kolfaa sassaabbannu jira. In our Christianity life, jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti. Kun jireenyuma kiristaanaa keessatti obsa barbaada, kadhachuu barbaada, eeguu barbaada, waaqayyo wajjin walitti dhufeenya uumuu barbaada jechuudha. Walitti dhufeenya nuti waaqayyo wajjin qabnu beeyyaqanu iyya cammare mahad አለበት. Yeroodhaa yerootti dabalaa deemuu qaba malee hir'ataa deemuu hin qabu. Ammuma nuti waaqayyo wajjin afura waaqayyo wajjin walii galaa deemnu, ammuma nuti waaqayyo wajjin walitti dhiyaachaa deemnu, eebbi keenyallee nutti dhiyaata, eebbi keenyallee harka keenya gala, kakuun keenyallee nu qaqqabaa deema. Iyesuus gooftaadha. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf yeroo waaqayyo eeguu waan dhabneefi yeroo baay'ee har'a hin kadhanna, waaqayyo boor nu kennuu barbaada, nuti har'uma kadhannee har'uma iddoo keenyaa zoorre. Obsuu dadhabna, eeguu dadhabna. Waaqayyo immoo yeroo ofii isaatii qaba. Waaqayyo immoo yerootti nama yaadatu qaba. Waaqayyo immoo yerootti namaaf hojjetu qaba. Waaqayyo immoo yerootti nama gargaaru qaba. Waaqayyo immoo yerootti namaaf dhufu qaba. Yerootti callisuus qaba waaqayyo. Yerootti dubbatus qaba. Kun hundumtuu wallaalee miti waaqayyo. Iyyaa waqeno. Utuma beeku waaqayyo hin callisa, si dhaggeeffata, hin kadhatta, kadhannaa kee sii fuudha. Ilaalee immoo yerootti deebisii kennuu qabutti immoo siif deebisa waaqayyo. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Haleluuyaa. Iyesuus gooftaadha. Waaqayyo yeroo qabadhaa barreessaame warri sagalee kana dhagaa jirtan. Waaqayyo yeroo ofiisaa qaba. Waaqayyo yeroo naaf qabadhaa barreessaame sirratti. Waaqayyo yeroo naaf qabadhaa barreessaa. Iyesuus gooftaadha. Waaqayyo yeroo naaf qabadhaa barreessaame. Kan keefiyyuu waaqayyo yeroo qaba. Isatti barbaaddu kana siif kennuuf waaqayyo yeroo qaba. Boleessa ko boleettii ko. Galgala kana waaqayyo sagalee kana kan sitti dubbataa jiru. Galgala kana waaqayyo sagalee kana kan si barsiisaa jiru. Waan ati barbaaddu tokko wajjin walitti si baasuu fedheeti waaqayyo. Waan siif yaade tokko wajjin walitti si baasuu fedheeti waaqayyo. Iyesuus gooftaadha. Barreessaame warri isinitti dhagaamaa jiru. Waaqayyo yeroo naaf qabadhaa barreessaame. Tarii yeroo waaqayyo siif ga'eera. Tarii guyyaa waaqayyo siif ga'eera. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Guddaadha waaqayyo. Waaqayyo yeroo naaf qabadhaa barreessaame. Isinitti dhagaamaa jira taanaan barreessaa. Istis afulli. Barreessaa si'a tokko. Barreessaa si'a tokko. Warri isinitti dhagaamaa jiru. Waaqayyo hin dhaga'as hin deebisaas gaaffii namaa. Haleluuyaa. Saayibbisu gaaddu eeyyee tokkoffaa waaqayyoon kadhachuu waan dhiifneef. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 12 miti 2 saayibbisu. Yaaqoob 4:2. Waaqayyo hin dhaga'as hin deebisaas gaaffii namaa. Dafee deebisuun saas gaariidha, callisuun gooftaas deebiidha. Dafee deebisuun saas gaariidha, callisuun gooftaas deebiidha. Imimmaan namaa saa namarraa ko, ani sadiisee sayyuun nako. Imimmaan namaa saa namarraa ko, ani sadiisee sayyuun nako. Obsee lubbuu koo gaaffii koo ni deebisa gooftaan koo. Haleluuyaa. Gaaffii koo ni deebisa gooftaan koo. Gaaffii koo ni deebisa gooftaan koo. Haleluuyaa. Qabxii sadirra geenyeerra. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yeroo waaqayyo eeguu waan dadhabneef wanta barbaannu dhabna. Inni arfaffaan qabxii arfeffaa. Waan kadhannu waan hin beekneef. Waanuma kadhannu adda baasne waan hin beekneef.
waan kadhannullee hin beeknu yeroo baay'ee. Fedhiima keenya duwwaa, akkuma nuu gale duwwaa, hammuma nuu gale duwwaa, yaaduma keenya duwwaa, waanuma nutti tolu duwwaa kadhanna yeroo baay'ee. Fedha Waaqayyoo hin kadhannu. Yaada Waaqayyoo hin kadhannu. Fedhi kee naaf haa ta'u hin jennu yeroo baay'ee. Yoo fedha kee ta'e naaf haa ta'u hin jennu yeroo baay'ee. Haleluuyaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Fedhuma mataa keenya kadhanna. Waanuma nu gammachiisu duwwaa kadhanna. Waanuma nutti tolu duwwaa kadhanna. Waanuma foon keenyaaf tolu faa duwwaa kadhanna yeroo baay'ee. Yeroo itti na ajjeesinne kadhannus qabna. Kadhannaa ma keenya adda baasnee hin beeknu. Waanuma kadhannu si'a tokko tokko adda baasnee hin beeknu. Kanaa wajjin wal qabatee Maatewos 20:20 irraa dhattanii dubbifachuu dandeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaastanii hanga 23tti. Maatewos 20:20 hanga 23tti. Ilmaan Zabdewoos kan jedhaman bartoota arfan gooftaan Yesuus Kiristoos jalqaba waame Phexros faa Yohannis faa ilmaan Zabdewoos lamaan warra Yesuus Phexrosiif obboleessa isaa akkuma kana ilmaan Zabdewoos lamaan warra utuu qurxummii qabamanii jalqaba bartoota Yesuus waammate arfan keessaati. Ilmaan Zabdewoos kun obbolaan lamaani. Gaaf tokko haati isaanii Yesuus bira dhaqxeeti utuu isaan Yesuusiif hojjetanii utuu isaan Yesuus wajjin tajaajilanii yaa Yesuus arra waan si kadhadhaa jetti. Arra waan si gaafadha akka ati na raawwattus nan barbaada jetti. Maali dhannaan haati ijoollee Zabdewoos kun jechuudha. Ilmaan Zabdewoos kun. Ijoollee koo kana lamaan gaafa mootummaa kee deebitee dhuftu yookiin immoo gaafa mootummaa kee keessatti yookiin immoo dhumarratti mootummaa kee keessatti isa tokko gama bitaa kee isa tokko immoo gama mirgaa kee akka ati naaf keessu nan barbaada jetti. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Akkasittiin jedhe gooftaan baay'ee ishee dinqisiifate. Isin jedhe waan kadhattaniyyuu hin beektanii jedhe. Waanuma kadhattaniyyuu hin beektanii jedhe. Dubartiin kun waan gaariitti fakkaate bitaan mirga Yesuus qabsiifachuu barbaadde ijoollee kana lamaaniif ulfina yaadde. Bitaan mirga Yesuus akka isaan ta'anii faradan barbaadde. Akka isaan aangoo argatan barbaadde. Garuu Yesuus Kiristoos akkas jedhe warri hoolotatti fakkeeffaman warran jireenyaaf fo'adhe mirga koo hiriiru jedha. Guyyaa dhumaa sanatti warri re'ootatti fakkeeffaman warri tolinaaf hin jenne warri anatti namanne warri jalloonni immoo bita koo hiriiru isaan kun abidda baraabaraatti galu guyyaa firdiitti. Warri mirga koo hiriiran garuu anaa wajjin jireenya baraabaraa jiraatu. Kanaaf yeroo baay'ee waanuma kadhannullee adda baasnee hin beeknu. Waan jireenya keenya miidhu kadhanna yeroo baay'ee. Waan jireenya keenya miidhu. Waan jireenya keenya balleessu. Waan gooftaarraa nu fageessu. Waan gooftaarraallee nu deebisu. Waaqayyo waan baay'ee isaa kanaaf dide. Waaqayyo waan baay'ee isaa kanaaf nuu kennuu dhiise. Waaqayyo waan baay'ee isaa kanaaf dide. Yeroo baay'ee kadhannaa keenya keessatti fedhi kee naaf haa ta'u. Yoo fedha kee ta'e naaf haa ta'u. Fedha Waaqayyo miti taanaan. Waaqayyo irraa si fageessa taanaan. Mini xaqima haal. Maal si fayyada? Maal na fayyada? Jireenya waggaa gabaabduu umurii gabaabduu yeroo gabaabduu biyya lafaa kanarra jiraannuuf jenne waan Waaqayyotti hin tolle jireenya keenya kan isa xumura isaa abbalaashoo jireenya keenya xumura isaa kan balleessu Waaqayyo nuuf laatennaan maal fayyada? Maal nu fayyada? Waaqayyo nu haa gargaaru. Wanta barbaachisaa waan gooftaa irratti galateeffattu waan garaa Waaqayyootti gammadu waan fedha Waaqayyoo ta'e siif haa ta'u irraa kaasee maqaa Yesuusiin siifiyyuu irraa kaasee galgala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee keessatti tajaajila kee keessatti hojii hojjettee bultu keessatti gaa'ila kee keessatti bara kee keessatti adeemsa kee keessatti bultoo kee bu'aa ba'ii jireenya kee keessatti kadhannaa kee keessatti wanta gooftaan itti gammadu wanta fedha Waaqayyoo ta'e waan ati gooftaatti galateeffattu waan Waaqayyo siif yaade fedhi Waaqayyoo qofti Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u. Haleluuyaa. Waan Waaqayyo siif yaade qofti siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fedhi Waaqayyo siif taanaan ga'aadha. Fedhi Waaqayyo siif taanaan gaariidha. Arfeffaa qabxii lama duwwaan naafe. Shaneffaa wanta barbaannu maaliif dhabna? Amantiidhaan waan hin kadhanneef dhabna. Waanuma kadhannuyyuu isa Waaqayyo kadhadhaadhe yooma kadhanneyyuu yeroo baay'ee garraarratti waan hin kadhachuuyyuu waan dhiifneef dhabnaa inni irra yooma kadhanne immoo amantiidhaan waan hin kadhanneef በእምነት መጸለይ አለብን. We have to pray with faith. Amantiidhaan kadhachuu qabna jechuudha. Amantiidhaan hin kadhannu taanaan hin argannu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yohannis 14:13 dhattanii dubbifachuu dandeessu. Akkuma kana 15:7 irras Maatewos 17:20
keessatti Maatewos 17:20 akkuma kana Maarqos 11:24 qabachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu warri qabataa jirtan Maatewos 17:20 Maarqos 11:24 xaxxanii dubbifachuu dandeessu sagalee kanachuudha. Keessumaa Maatewos 17:20 irra kan jiru meesiniifan dubbisa sagalee Waaqayyoo kana. Amantiidhaan waan hin kadhanneef waanuma Waaqayyoon kadhannu yooma kadhanneeyyuu amantiidhaan waan hin kadhanneef wanta barbaannu hin dhabnaa jechuudha yeroo baay'ee. Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Maatewos 17:20 irraa sagaleen Waaqayyoo akkas jedha ilaa. Maatewos 17:20 irraati akkas jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef ka. Anuu dhuguman isiniin jedha amantii hamma ija sanaaficaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'ii achi butadhu in jettu gaarichis asii ka'ee achi in butata. Wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru. Haalleluuyaa. Wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Amantii keessatti hir'uudha ka. Amantiin qabdani kaa'e. Utuu amantii qabaattanii amantii amma ija sanaafica jechuun ija baay'ee xiqqoodha beektu baay'een keessan. Ija sanaafica jechuun baay'ee xiqqoodha. Utuu amantii amma ija sanaaficaa geessu qabaattanii gaara kanaan asii buqqa'iiti achi siqi hin jettu. Innis akkuma kana hin ta'a. Wantumti isiniif hin danda'amne hin jiru. Baay'ee sagalee nama dhibu immoo wanti isiniif hin danda'amnes hin jiruudha. Wanti isin hin danda'amne hin jiru. Amantii qabaattennaan ati gaara buqqisuu dandeessa, dachaa ol kaasuu dandeessa, wanta barbaadde galagalchuu, jigsuu, kaasuu, diiguu, ijaaruu dandeessa. Amantii qabaannaan. Amantiin nutti irrata. Obboloota koo jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti amantii waan dhabnuuf wanta barbaannu dhabna yeroo baay'ee. Amantii waan dhabnuuf wanta barbaachisu wajjin walitti hin bahinaafna dhimee keenya keessatti, jireenya keenya keessatti. Amani arraa kaasiiti wanta Waaqayyoon kadhatte immoo amani yeroo dhumatti kadhattu sana Waaqayyo Gooftaan akka inni siif kennamu murteesseera. Kadhannaa sirrii kadhatteennaan haleluuyaa. Haleluuyaa. Kadhannaa sirrii kadhatteennaan Waaqayyo yeroo dhuma sana kadhannaa keetiif murtoo godheera. Keessumaa Maarqos 11:24 irrattis Maarqos 11:24 dhaqeen isinii dubbisame. Maarqos 11:24. Maarqos 11:24. Iyesuus Gooftaan. Ila akkas jedha. Maarqos 11:24. Kanaaf isinittan hima waan kadhattan waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattanitti lakkaa'a. Amanaas isiniif ta'uufis jiraa'edha. Haleluuyaa. Waan kadhattan waan gaafattan hundumaas akka waan argattanitti amanaa lakkaa'adhaas isiniif ta'uufis jiraatedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Iyesuus Gooftaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Haleluuyaa. Isinitti dhaga'amaa jira sagaleen kun si'a tokko ammas akka isinitti dhaga'amaa jiru naa barreessaa. Akka isinitti dhaga'amaa jiru xumuruuf amma qabxii tokko duwwaan nu hafe. Qabxii tokko duwwaan nu hafe akka dhaga'amaa jiru naaf barreessaa si'a tokko. Gaaddoo dhaga'amaa jira gaaddisa. Akka dhaga'amaa jiru naa barreessaa warri isinitti dhaga'amaa jiru warri hordofaa jirtan keessaati. Namoonni 2-3 tokko akka isinitti dhaga'amaa jiru sagaleen kiyyaa naa barreessaame. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhugaa faafuuraan, hallelujah, siif saganaa, hallelujah, si waaqeffannaa, hallelujah, garaa qullaa'aan, hallelujah. Garummaan Waaqayyoo hamma bantii Waaqaa badhaadhummaan saas baay'ee hamman ol fagaata. Waaqayyoo gaariidha guyyaa gidiiraatti golgaa amansiisaa iddootti baqannaati. Waaqayyoo gaariidha guyyaa gidiiraatti golgaa amansiisaa iddootti baqannaati.
Hallelujah. 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 Dhugaaf hafuuraan Hallelujah. Siif sagannaa Hallelujah. Si waaqeffannaa Hallelujah. Garaa qullaa'aan Hallelujah. Ayyee warri isinitti dhaga'amaa jiru naa barreessaame mallee konnekshinii keenya baay'ee nu qabaa jira. Barreeffama keessan koomentii keessan naa fidaan jiru barreeffama keessan naa fidaan jiru. Akka isinitti dhaga'amaa jiru naaf kaa'ame si'a tokko. Ishi qabxii jaheeffaa fi isa xumuraa ilaallee gara Waaqayyoon gabaabaatti kadhachuutti darbina. Wanta barbaannu maaliif dhabna? Qabxii jahaffaa bakka dhaabachuu qabnu waan hin dhaabanneef yookiin immoo iddoo dhaabannee eeggachuu qabnu waan hin dhaabanneef wanta barbaannu dhabna. Anbaaqoom boqonnaa 2 Macaafa Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii dubbifachuu dandeessu. Macaafa Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii dubbifachuu dandeessu. Bakka dhaabachuu qabnu waan hin dhaabanneef yeroo baay'ee waan barbaachisaa ta'e wanta barbaannu wanta Waaqayyoon gaafannu jireenya kiristaanummaa keenya keessatti adeemsa keenya keessatti bara keenya keessatti dhabuu dandeenya jechuudha. Waaqayyoon haa gargaaru. Anbaaqoom iddoo kanatti boqonnaa 1 Anbaaqoom achi deebitanii yoo dubbifattan waa'ee saba Israa'eliif Waaqayyo irratti baay'ee boo'e, Waaqayyoon baay'ee kadhate, Waaqayyo irratti baay'ee gungume, baay'ee gaaffii kaase. Waaqayyo maaliif akkas nu goote, maaliif nu jalaa calliste, maaliif nu yaadachuu diddee? Sabni Israa'el haala ulfaataa chaalenjii guddaa keessa waan turaniif yeroo sanatti waa'ee saba Israa'el Waaqayyotti baay'ee boo'ee boqonnaa 1 guutummaa isaa komeedhaan gungummiidhaan xumureeti boqonnaa 2tti gaafa ce'u garuu akkas jedhe. Meedhe ani waan ani isa komadhe kana hundumaati fedhe wanta Waaqayyo godhu iddoo dhaabatanii eeggachuun ta'u sanarra dhaabadhee nan eeggadha, koobii sanarras nan ijaajjaa jedhe. Hallelujah. Iddoodhuma dhaabadhee eeggachuu qabu sana dhaabadhee maalin godha? Nan eeggadha, koobii sanarras nan ijaajja, achuman ijaajjaa. Achuman dhaabadha iddoodhuman komadhe sana achumatti waan Waaqayyo godhu nan ilaala. Achuma dhaabadhee tan yoo iddoon isaa ulfaataa ta'eyyuu yoo rakkisaa ta'eyyuu achuma dhaabadheen iddoodhuman boo'e sana dhaabadheen eeggadha. Gaafa Waaqayyo dhufummaa achi keessaa nan baana. Iddoodhuman gungume sana iddoodhuman dhaabadhee kadhadhe sana iddoodhuman dhaabadhee itti madhe sana dhaabadhee nan eeggadha. Iddoodhuma sanatti immoo Waaqayyo akka inni dhufe na yaadatu nan ilaala. So Waaqayyoon eeggate eessa dhaabate? Iddoo dhaabate eeggachuu qabu dhaabate eeggate. Atillee iddoo dhaabatte eeggachuu qabdu dhaabadhu, Waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo achumatti sii dhufa. Haallichi iddoon sun si dhaabuu dhiisuu danda'a. Iddoon sun keessaa baqadhu siin jechuu danda'a. Iddoon sun ulfaataa ta'uu danda'a. Iddoon sun rakkisaa ta'uu danda'a. Iddootti dhaabattee eeggataa jirtu kun haleluuyaa looraa daanamaa jaanamaa kiraabaa galaas heelooraa daalabaa gaayyaa haleluuyaa. Iddoon ati dhaabattee eeggataa jirtu, iddoon ati dhaabattee kadhataa jirtu, iddoon ati keessa deemaa jirtu, iddoon ati itti qabamtee jirtu kun ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu achuma dhaabadhu, Waaqayyoon eeggadhu. Achumatti Yesuus si dhufa. Achumatti Yesuus dhufe si harka si qaba. Yesuus achumatti dhufe achii si baasaati. Achumatti si dhufe achii si baasa. Achumatti si dhufe achii si kaasa. Achumaa dhufe si fuudhee namatti si dabala. Achumaa dhufe si fuudhee of si dandeessisa. Achumaa si dhufe harka si qabeeti isatti barbaadu wajjin wal si argachiisa. Isatti barbaadu wajjin walti si baasa. Halleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Achumatti si dhufe. Dhaabadhu, eeggadhu, obsi. Kadhannaa kee garuu in addan kutiin ittuma fufi. Kadhachuu kee hin dhiisi. Obsi garuu yoo dandeesse akka warqeetti qoramtee ilaalamtee boru warqee taatee mul'atta. Yoo obsa guddaa qabaatteef, yoo obsa cimaa qabaatteef. Kan biraa immoo yoo baay'ee hin dandeessu ta'e qorumsuma akka meetii wayii qoramteeti sadarkaadhuma sanaan baata. Yoo sanaa gadis hin dandeessu obsa isaan qabdu ta'es akka naasaatti qoramtee qorumsa xinnoodhaan jireenya ulfina xinnoo garuu isa baraabaraa sanatti darbuudhaaf obsa guddaa obsuu qabda.
jabaadhaadhe gooftaan Yesuus Kiristoos immoo biyyi lafaa kun akka rakkisaa ta'e argeera. Biyyi lafaa akka wallaansoo ta'e argeera. Jabaadhaa biyya lafaarra amma jirtan hundumaatti macheem biyya lafaa kanarra amma jirtutti takkaa qorumsi hin dhaabatu, takkaa sibiraa hin hafu, takkaa sibiraa hin hafu. Garuu sana keessatti in obsita, Waaqayyoon kadhatta, Waaqayyo ayyaana sii baay'isa. Inni siin wallaansoo qabu rakkinni qorumsi biyya lafaa sun garuu mo'amaadha. Iyesuus abbaan keenya mo'eera. Iyesuus irra ejjeteera. Iyesuus meerrere arfiin kee jedheera. Sanarra darbeeyyuu du'a mo'eera. Haleluuyaa. Kanaaf mo'amaadha wanti sitti rarra'u sun. Mo'amaadha wanti si liqimsee jiru. Mo'amaadha wanti si liqimsuu barbaadu. Mo'amaadha wanti wallaansoo siin qabu sun. Abbaan kee immoo aangoo sii laateera. Aboo waan hundumaa sii laateera. Aboo mucummaa siif laateera. Yoo Yesuusitti maxxante, yoo Yesuusin qabatte, yoo Yesuus jalatti sitte wanta kamiyyuu injifattee jiraatta. Bobaa Yesuus jala jiraannaan waan hundumaayyuu injifattee jiraattaati. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Rakkinan sodaatiin, qorumsan sodaatiin, ari'annaan sodaatiin, lolan sodaatiin, waanuma aduu gadii kana hin sodaatiin. Yesuusin amanattee jirta taanaan. Yesuus bobaasaa jala galtee jirta taanaan. Isatti kooluu galtee jirta taanaan. ምንም ነገር እንዳትፈራ ዋቶኮዩም ሶዳቲ ኢየሱስ ዱዋዳ ካን ሶዳታ ኢየሱስ ዱዋዳ ካን አመናማ ሃሌሉያ ነማዩን ሶዳቲ ከበጅ ጃለዱ ዋን ጋሪ ጎዲፍ ነማ ሶዳቹን ኪዮት ነማ ገልቻዳ መጫፍኒ ቁልቁሉን ኬኝ ዋቀዮን ሶዳቹን ገሩ ኦጉማዳ አይዳ ሃሌሉያ ካን ሶዳታሙ ዋቀዮን ሶዳዱ ጅራዱ Waaqayyoon sodaachuun immoo abboommi isaa eeguudha. Isatti qabamanii jiraachuudha. Isaaf sagaduudha. Isa duwwaa amanachuudha. Isa duwwaatti hirkachuudha. Biratti waa qabachuun, biratti waa barbaaduun. እግዚአብሔር አይሸወድም. Waaqayyoon shawwadamu obboloota obboleettii ko. Nama dhoskuu dandeessa, nama sossobuu dandeessa, nama shawwaduu dandeessa malee Waaqayyoon shawwadamu. Waaqayyo hin arga, Waaqayyo hin beeka. Waan hundumaaf immoo guyyaa qaba. Waan hundumaaf murtoo laata Waaqayyo. Ifaradaa laandiqaan. Hin farada waan hundumaayyuu. Lafarrattis waaqarrattis Iyesuus gooftaa. Fuuldura keef galaa gaarii kaawwadhu. Fuuldura keef galaa gaarii naqadhu. Karaan kee akka mijataa ta'uuf. Waan biyya lafaaf immoo dhiphatiin hin yaadda'in hin sodaatin. Kan kee harka Waaqayyoo jira. Jireenyi kee harka Waaqayyoo jira. Harka Waaqayyoo irraa eeggadhu. Harka Waaqayyoo irraa fudhadhu. Harka Waaqayyoo irra barbaadi. Biyya lafaa keessan barbaadin. Ulfina biyya lafaa keessan barbaadin. Kabaja biyya lafaa keessan barbaadin. Birri biyya lafaa keessan barbaadin. Beekumsa beekamtii baajata biyya lafaa keessan barbaadin. Iyesuus harka jira kan kee. Waan hundumaaf harkaa qaba abbaan kee. Haleluuyaa. Harka Waaqayyoo jira ga'aan kee. Harka Waaqayyoo jira hireen kee. Harka Waaqayyoo jira hireen jireenya keetii. Waan hundumaa paakejiin eebba jireenya keetii, paakejiin jireenya kee guutuun harka Waaqayyoo jira. የፈለከውን የጠየከውን ዋንተ በርባደ ዋንተ ጋፈተ Waaqayyo harka fudhachuudhaaf hin dandeessa. Abbaa keetis hin dhowwatu. Haleluuyaa. Abbaa kee waan ta'eef Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf gara isaa ilaalis hin qaanessu Waaqayyo. Biyya lafaa kana duukaa hin sololiin. Waan biyyi lafaa godhu hin godhin. Yesuusin fakkeenya godhadhu. Yesuusin ilaalii buli. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Boleessa obboleettii ko. Eenyurraa ija kee kaasi? Eenyurraati ija kee kaasi? Yesuus irra ija kee godhadhu. Wanta ati jarra kaawwattu yeroo booddee jijjiiramuu danda'a. Kan biraa ta'ee mul'achuu danda'a. Eenyurrayyuu. Our best model is only Jesus Christ. Jesus Christ is our best model in our Christianity. Kiristaanummaa keenya keessatti best model modela sirrii kan nuuf ta'u, fakkeenya dhugaa kan nuuf ta'u, fakkeenya sirrii kan nuuf ta'u Iyesuus qofaadha. Isa kaan irraati warra Waaqayyo nuuf kenne, warra Waaqayyo nuuf kaase irraa barachuu dandeenya. Irraa tajaajilamuu dandeenya. Hir'uu qaba dhala namaa amma ta'etti jirutti. Eenyuyyuu guutuun hin jiru. Iyesuus garuu guutuudha. Kanaaf the first one Waaqayyo irraa ija kee hin buqqaasin. Waa'een mootummaa Waaqayyoo dhoksaan mootummaa Waaqayyoo immoo guyyaadhaa guyyaatti jireenya kee keessatti dabalee siif galaa haa bulu ammayyuu. Gaafa waa'een mootummaa Waaqayyoo dhoksaan mootummaa Waaqayyoo dhoksaan kee boorii waa'een mootummaa Waaqayyoo sii gale waanuma aduu gadii kanaaf hirriban dhabdu. Waanuma aduu gadii kanaaf itti obboleessa kee hin jibbitu, obboleettii kee hin jibbitu. Waanuma aduu gadii kanaaf jettee dhugaan awwaaltu. Waanuma aduu gadii kanaaf jettee bara kee hin fixxu.
fiigicha kee isa aduu oliirra godhatta. Fiigicha kee jireenya irra godhatta. Yesuus karaa dhugaa jireenya isa ta'e kana jireenya kee keessaa yeroo hundumaa isa kana qabattee arraba keen immoo lallabaa jiraatta. Ofirratti lallabaa, dhaloota irratti lallabaa. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Inni tokkicha karaadha, dhugaadha, jireenya. Erga Yesuus ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedhee ofii isaatii dubbate, kan Yesuusiin alaa karaa miti, dhugaa miti, jireenya miti, kan gara abbaatti geessu miti. You have to know this one. Kana beekuu qabda. Kiristaana guutuu taate, kiristaana sirrii taate, Yesuus Kiristoosiin amanatteenna. Yesuus Kiristoosiin waa'ee mootummaa Waaqayyoo siif galeenna. Ati nama fayyada. Waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuudhaaf afaan sin qabatu. Yetiin bootaa ihun. Eessatti iyyuu haa ta'u waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuudhaaf, Yesuus karaa dhugaa jireenya ta'uusaa dubbachuudhaaf miliyeena addunyaa biliyeena 8 fuuldura dhaabatte, addunyaa biliyeena 7.8 kana fuuldura dhaabatte waa'ee Yesuus Kiristoos akka nama tokkotti lallabdutti lallabuu dandeessa. Yesuus gooftaadha. Sababiin isaa addunyaan kun yoo harka sii reebdes, yoo harka sirratti reebdes maንም የሚያመጣ ነገር የለም. Wanta fidu tokko hin qabu. Wanta tokko Yesuus sin buusin, Yesuus sin gatiin, Yesuus wajjin waliin dhabiin, dhugaa wajjin waliin dhabiin, dhugaan keessa keetii iddoon gadhiisiin. Waaqayyo si haa eebbisu, Waaqayyo si haa gargaaru, Waaqayyo ayyaana siif haa dabalu, Waaqayyo sitti barbaadu wajjin walitti si haa baasu. Eebba fooniif hafuuraa ati barbaaddu, fayyaa ati barbaaddu, nagaa ati barbaaddu, mul'ata ati Waaqayyo irraatii fudhattee kaate, mul'ata jireenya kee keessa jiru, kakuu kee ganamaa wajjin Waaqayyo walitti si haa baasu. Kanaaf galgala kana qabxiiwwan 6 kana ilaalleerra. Wanta barbaannu maaliif dhabna kan jedhu ilaalleerra. Egaa sababa wanta barbaannu dhabnuuf erga barreeti, wanta barbaannu, wanta gochuu qabnu sana goone immoo wanta barbaannu argannaa jechuudha. Erga akkas ta'eeti kanaaf waan barbaanne argachuudhaaf qabxiiwwan 6 armaan olii kana beeknee raawwachuu qabna jechuudha. Kadhachuu qabna, Waaqayyoof mootummaa Waaqayyoof qajeelummaaf dursa kennuu qabna, yeroo Waaqayyoo eeguu qabna, waan kadhannu beekuu qabna, fedha Waaqayyoo kadhachuu qabna, amantiidhaan kadhachuu qabna, bakka dhaabannee eeggannu dhaabannee eeggachuu qabna jechuudha. Finished. Yesuus geetaano. Haleluuyaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ulfaadhaa kabajamaa. Kun jireenya kiristaanummaa keenya keessatti meetti yaada, irra deebi'aatitti yaadaati. Kana keessaa maalirri seenani kan Waaqayyoon irratti gungumaa jiru, kan kakuun konaaf raawwatamuu jiru didi, kan waanan barbaadu argachuu dhabeef, kana keessaa maalan irrisee jireenya kiyya keessatti kan jedhu irra deebi'aa ofiima keessan individually dhuunfaa keessanitti yaada. Boleessa obboleettii ko yaadi meetti yaadime jireenya kee keessatti, bara kee keessatti, adeemsa kee keessatti maaltu sitti irrateennaan waan barbaaddu dhabdee ammarraatti tarii gungumaa jirta. Utuu si barbaachisu, utuu Waaqayyo siif kennu barbaadu maal barbaaddee dhabde? Kadhannaa dhiifte? Yeroo Waaqayyo eeggachuu dadhabde? Amantiidhaan kadhataan jirtu? Fedha Waaqayyoo kadhataan jirtu? Iddoo dhaabattee eeggachuu qabdu dhaabattee eeggataan jirtu? Zoorrettee kadhattee sokkitee? Waaqayyo si haa gargaaru. Ayyaana isaan cimsee achuma si haa dhaabu Waaqayyo. Achi immoo si haa baasu Waaqayyo. Iddootti ba'uu qabdu immoo si haa baasu Waaqayyo. Eebbifamaa ulfaadhaa. Gooftaa sagalee kee galgala kana nuuf ergiteef ulfaadhu. Kabajamii yaa Hafuura Qulqullu maqaan kee eebbifamu. Raafaa baraaf jireenya keenya hundumaa qabadhu. Dubbii kee dhageenya kanaan yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya keenya ilaallee sirreeffannee si wajjin deemsa keenya caalchisnee cimsinee itti fuufnee yaa Waaqayyo Gooftaa isatti nuuf yaadde isa sirraa barbaannutti akka ba'uu dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanniif araarri kee obboloota sagalee kana dhaga'an amma kan dhaga'aa jiranis boodarra dhufanii sagalee kana kan dhaga'anis maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu, humni kee isaaniif haa dabalamu, bara ulfaattuu kana keessa dubbii keen jabaatanii ulfinaan akka jiraataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko keenyaaf ayyaanaaf araara kee nuuf dabali. Humni keen wajjin haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin bara keenya sitti laadhanne jireenya keenya sitti laadhanneerra wanti sitti tolu waan irratti si galateeffannu waan fedha kee ta'e waan yaa Waaqayyo Gooftaa garaan keenya itti gammadee si galateeffatu jireenya keenya guyyaa guyyaa bara keenya keessatti ati nuuf kenni nun dhowwatiin kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Sagalee kana kan dhaga'anillee guyyaarraa kanaa booddee sa'atiitti daqiiqaa sagalee kana dhaga'anii kaasanii maqaa Yesuus Kiristoosiin barbaacha isaanii bara dheeraa wajjin walitti haa ba'an. Eebba isaanii bara loodaanaa makiyaa maqaa Yesuusiin eebba isaanii bara dheeraa qabame wajjin walitti haa ba'an. Carraa isaanii wajjin walitti haa ba'an. Hiree isaanii wajjin walitti haa ba'an. Mul'ata isaanii wajjin walitti haa ba'an.
isaanii kadhannaa isaanii wajjin walitti haa ba'an kakuu isaanii wajjin walitti haa ba'an በኢየሱስ ክርስቶስም karaan isaaniif haa argamu maqaa Yesuus Kiristoosiin karaan hin jirre karaan isaaniif haa argamu yeroo yaadatamuu isaaniif haa ga'u karaa yaadinaa yaadataman yeroo yaadinitti haa yaadataman maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo warra dubbii kanaan of ilaalee jireenya isaanii kadhannaa isaanii haala isaanii amanannaa isaanii warra sirreeffate maqaa Yesuus Kiristoosiin ati immoo yaadadhu karaa isaanii qajeelchiif jireenya isaanii qajeelchiif yaa Waaqayyo wanta barbaachisaa ta'e isaaniif kenni harka isaanii buusi fayyina kan barbaadaniif fayyina eebba kan barbaadaniif eebba milkaa'ina kan barbaadaniif milkaa'ina ayyaana kan barbaadaniif ayyaana dibata kan barbaadaniif dibata yaa Waaqayyo gooftaa hojii kan barbaadaniif hojii carraa adda addaa kan yaalaa jiraniif carraa isaanii gaa'ila gaarii kan barbaadan gaa'ila ulfinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin tooruma jireenya isaanii hundumaa keessatti humna maqaa Yesuus Kiristoosiin waan barbaadan wajjin walitti haa ba'an waan ati yaaddee fi wajjin walitti haa ba'an kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu jaallatamaa qulqulluu dhala kee maqaa gooftaa fayyisaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen Waaqayyo sin haa eebbisu shaaloom gooftaan sin haa eebbisu ulfaadhaa eebbifamaa nagaaniif araarri Waaqayyo sinirratti haa hafu siniif haa baay'atu iddoo nagaa turaa ulfaadhaa eebbifamaa sagalee kana sheer godhaa obboloota warra kaaniif illee warri boodarra dhageessanillee itti eebbifamaa Waaqayyo ko sin haa eebbisu yeroo biraa walitti deebinaa sagantaa biraadhaan